manni murtii olaanaa federaalaa murtee boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa godinaalee filannoo 5 bulchiinsa naannoo Tigraayin ala ta'anii filannoo akka gaggeessan dabarse irratti uggura kaa'ee jira. Manni murtichaa uggura kana kan kaa'e falmiin dhiyaate gadi fageenyaan qoratamee murtii dhumaa hanga argatutti tarkaanfiin boordichi fudhatu akka dhaabbatuuf ta'uu ibsee jira. Murteen kun dhimma naannoo Tigraayii fi bulchiinsa godinaalee falmiin irratti ka'e irratti dhiibbaa guddaa kan uumuudha. Iyyannoon uggura kanaa kan dhiyaate paartii Dimokiraasii Simrat Tigraayin yoo ta'u, paartichi murtii boordiin filannoo ajaja mana maree federeeshinii hordofuun dabarse mormee turuun ni yaadatama. Akka iyyannoo paartichaatti gurraandhala 16/2018 dura taa'aan paartichaa obbo Geetaachoo Raddaa iyyannoo dhimma kanaan wal qabatu mana murtiitti dhiyeessanii turan. Paartichi murtii boordii biyyaalessaa kana akka mirga naannichaa tuqutti waan ilaaleef dhimmi kun murtii seeraa akka argatu gaafatee jira. Ajajni mana murtichaa kun boordiin filannoo akka hojii isaa yeroof dhaabu kan dirqisiisu yoo ta'u, dhimmi godinaalee filannoo 5 kanaa murtii dhumaa mana murtii eeggata. Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa dhiyeessii oksijiinii yaalaa irratti hooggantoota naannolee fi qooda fudhattoota waliin marii geggeessee jira. Wayita weerara COVID-19 oomishni oksijiinii yaala biyyaalessaa 3 qofa kan ture yoo ta'u, yeroo ammaa gara 85tti ol ka'uun isaa ibsamee jira. Ministeerri Deetaan Ministeera Fayyaa Firee Hiwoot Abbabaan akka jedhanitti sonni oomisha oksijiinii caalmatti akka cimuuf tarsiimoon addaa hojiirra oolaa jira. Dhiyeessii oksijiinii fooyyessuu fi hanqinoota jiran sirnaan furuuf hooggantoonni sadarkaan jiran xiyyeeffannoo guddaa kennanii hojjechuu akka qaban hubachiifamee jira. Keessattuu qulqullina tajaajilaa eeguuf rakkoo adda ciccituu elektirikaa furuun dhimma murteessaadha. Kanaan wal qabatee tajaajilli kun akka hin cinneef filannoowwan anniisaa soolaarii fayyadamuun akka furmaata itti fufinsa qabutti dhiyaatee jira. Oomishuu qofa osoo hin taane dandeettii ogeessota maashina oksijiinii yaalaa irratti hojjetanis cimsuun xiyyeeffannoo argatee jira. Akka raawwataan dursaa garee tajaajila meedikaala ministeerichaa Dr. Ilubaaboor Bunnoo ibsanitti ogeeyyiidhaaf leenjiin kennamaa jira. Hospitaalota keessatti oksijiiniin jiraachuu qofa osoo hin taane tajaajilli kun haala haqa qabeessa ta'een dhukkubsattoota hunda bira gahuu akka qabu dhaamamee jira. Itoophiyaan yeroo ammaa dhimma beekamtii Somaalilaandiin wal qabatee waldhabbii ji'oopolitikaa gaanfa Afrikaa keessatti uumamaa jiru jiddugaleessummaa qabattee jirti. Mootummaan Israa'el Somaalilaandiif beekamtii kan kennite yoo ta'u, Hindiin gama isiitiin tumsa tarsiimoo Itoophiyaa waliin qabdu dhimma kanatti fayyadamuun mootummaan Itoophiyaa Somaalilaandiif beekamtii ifa ta'e akka kennu dhiibbaa gochaa jirti. Gama biraatiin tarkaanfiin beekamtii kun Suudi Arabiyaa fi Turkiyaa biratti mormii jabaan akka itti uumamu taasisee jira. Biyyoonni kunneen dhiibbaa naannoo galaana diimaa irratti qaban eeggachuu fi tokkummaa biyya Somaaliyaa kabachiisuuf jecha beekamtii Somaalilaandiif kennamu cimsanii mormu. Dorgommiin humnoota baha jiddugaleessaa kun gaanfa Afrikaa gara dirree lolaa bakka bu'ummaatti jijjiiruun nageenya naannichaa gaaga'ama keessa galchuu danda'a jedhamee sodaatamaa jira. Itoophiyaan gama isiitiin karoorri isii inni guddaan dhaqqabummaa galaana diimaa milkaneeffachuudha. Dooniin waraana Ameerikaa addunyaa irratti ammayyaawaa fi guddaa ta'e sababa yaaddoo nageenya baha jiddugaleessaatiin wal qabateen ji'oota 11 walitti fufinsaan galaana irra turuuf dirqamtee jirti. Turtiin dheeraan kun doonii irratti dhiibbaa caasaa kan uume yoo ta'u, keessumaa sirni pilaambaa yookaan ujummoo xuraawaa doonii kanaa guutumatti rakkoo keessa galuun hojii ala ta'ee jira. Dooniin teeknooloojii doolaara biliyoonaan ijaaramte kun erga waraana dheeraa kanaan dura hin baratamneen qormaata dirqisiisaa keessa galtee jirti.